urgadu fetoro ije after banki ya har'a achitti na tumte awwala turse wanti jira sarratanya jira sarratanyaan wajji dhufe odomaan wajji dalagu waan dalaydu kana muluna mul'isu didde harka na gubde maashinaan awwala harka na gubde achi kaate dindalaydu etteni fuute biiroon na deebisanii biirollee taa'ee fuudhanii dalaga achuma deebi jedhanii dirqamaan achuma na deebisanii erga achi na deebisanii booda ammallee balbalanatti cufanii natumanii achi ka'aniitiin natumanii harka na dhayanii harkuu na dhukkubee amma lubbuma tiyya baafachuuf lubbuu tiyya bichaan dheesse akkasitti bahii. Deemee daqiiqaa 20 caalaa fiigee luka qullaadha luka kiyyaa fiigee achi mana kana bira ga'ee qosoqqosee yoo mana kana qosoqqosee jedhu mucayyoon tun Oromoodha afaan beeku isiin natti dubbatte akkasitti isiin nyaatallee araba akkas nu godhee araba maan nu godhee dubbannaa miti wallaahi hanga arabni nu himmine wallaahi hanga haati namaa hin himmine ijoollee teenya nu miidhe ijoolleen teenya dallaalaa jechuudha wanni isaan nurra dalagatan wanni isaan nu godhan rabbiin qofti haa tumsu rabbiin qofti haa birmatu waan kana lama caaniin dhaamti dhugaa rabbi wallaahi wanni ijoolleen teenya dallaala ijoolleen man keenya ijoollee keenya irra taasisan akka waan namni kun sirraa hin dhalanneetitti maallaqa yeroodhaaf jechuudha faayidaa yeroodhaaf jecha waan xiqqishoo irraa argatanii jecha maallaqa muraasa hadha argamtee boroo dhabamtuuf jecha ijoolleen teenya akka hin taane godhaa jiran keessaaf biyya Saawudii keessatti wallaahi rabbummaan gahee nu naa jedhu kana yoo rabbiin jalaa nu baase malee haalli nuti jirru haalli ijoolleen teenya itti jirtu ijoolleen kichuurra lafaa biyyarraa dhufan afaan irraa hin beekne akkaataa biyya kanaa hin beekne itti dhamaasaa jiran wallaahi rabbiin galata kan isin haa deebisu warroota dalaala rabbiin galata kan isin haa deebisu wanni si ijoollee teenya godhaa jirtanii wanni ilmi namaa waliin goone jechuudha taa'achi baastanii taa'achi galchitan osoo rakkoo mana sanii beektan osoo rakkinni cinqii mana sanii beektan doo ijoolleen teenya isin himatan isin takka bilbila irraa kaastan yoo bilbila irraa kaasta ammoo achuma fuutanii obboleetti isii bakka buustan isiinuu barbe osoo taatee bachiin baatu ijoolleen biyyarraa dhufa miskiinni kunniin waa takka hin beekan miskiina rabbi jechuudha hin dalannee uf jijjiirraa dhufan malee kaayyoo biyya kanaa silaafuu namni yeroo biyyarraa dhufu jechuudha waa takka hin beeku dhufi asitti bada dhugaa rabbi amma namni ijoolleen akkana taatee akkasii ulfooftee maal gadhee jedhanii irraa haasan tunniin jechuudha hogguu biyyarraa dhufan jechuudha uf jijjiirraadhaaf kallattee isaan dhufanii jechuudha kaayyoo isaan dhufaniif garuu asitti sobamuudhaan haa ta'uu gowwoomuudhaaf haa ta'uu kaayyoo ofii sandagachuuf haa ta'uu dogongoraan taane irra bu'an jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uummatee qashti yoo yaa jirra jirtu baga jiraatte isiniin jedha walirraallee bannee jirra dhiyenna kana keessa gaje sadii akkas viidiyoo dalagaan jiru khayrumaaf inshaallah baga jiraatte isiniin jedha hundi keessan wajjin akkuma boleetiin jalqaba argatan dana wanni ijoollee keenyaatti akka lama jedhanii waan dubbatanii miti takkara dubbatee takka sinnistu takkara dubbatteetini kasantartu argama yookiin kasan caalu argama malee ka irraa hir'uu argitu jechuudha dhiifama kaameraallee silkiitii harkaan qabadhee waraabaa jira silkii keessa akka malees bu'ee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha rakkinni ijoollee keenya shamarranii keessaafuu yeroo ammaa kana mudataa jiru waan fokkataa fi waan nama jibbisiisadha jechuudha dhugaa rabbi wanni ijoolleen teenya namaa keessatti ta'aa jirtu waan takka lama jedhamee laakkamee dhumaatu miti jechuudha kanaaf rabbi isin haa birmatu ijoollee teenya ani warri sagalee kii kana dhageetta warri dhiyyeenya biyyaraa dhuftan amala arabaa keessa lama isinii hima arabni amala lama qabdi amalli isaanii akkana jijjiirama amalli tokko isaanii afaanii iyyan garii isaanii afaanii iyyan afaanii haa iyyan malee waasi godhuuf sitti hin deeman hundaa miti garuu hundaa miti waasi gadhiistullee waa harkaa qabdu si gadhiistullee ni jirti ka fuutee si tumtullee ni jirti yeroo ammaa yoo isa afaanii isin wacasanii adeemsi isaanii hin beektan waan ta'eef adeemsi isaanii waan hin beektan ta'eef daftanii itti ariifattanii mana sanii bahuu hin jarjarina tokko kana adeemsa mana sanii haga ta'ee tokko namni tokko siif galanni ko si miidhuudhaaf lolaa fi maaliif isi amma afaan hin beektan rakkoodha yoo isaan nyaara isin guuranii waan isin dheekkamu isin fakkaata tokko kana jechuudha habiibti tiyya ana sirratti ammoo akka naan jalaan dogongorre oguu isii ulee qabattee si gajjattachi obsiin jedhaan jiru lubbuu kan keetu caala fayyaa keetu caala maallaqni haadha jira argattu kumne takkatti jira argattu sooti waa taati waa takka siif gootu biyya namaa kana keessatti
yeroodhaaf furmaata barbaadadhu. Garuu ammoo haga obsan takka yoo danda'ame obsi. Yoo obsarra si tare yoo lubbuu kan keetii ka as dabaraa jiraatu ta'e achi teetteetiin wanti lubbuu kan kee dhabduuf hin jiru. Oromooni yookiin ijoollee miidiyaa kan abdatin uummanni keenya yoo ati jirtu osoo hin taane yoo ati duute si baarsa. Gaafa ati rakkina keessa jirtu rakkina san keessa si baasuudhaaf hin jarjare hin deeman. Garuu gaafa ati duute wayi obboleettiin teenya takka aram lajjeeste wayi obboleettiin teenya takka akkas goote wayi obboleettiin teenya akkana goote jennee odeessine anaan jalqabee jechuudha. Kanaaf habiibtii tiyya sadarkaa eeguu hin ga'e namni gumaa kan kee baasu illee hin jiru waan hin jirreef. Kanaaf yeroo furmaata barbaadadhu yoo carraa ittiin bahiinsa si argame gabbahe. Silaa eessa banii miti eessa banii eessa dhaqan dhugaa rabbi bakkummaan banii eessa akka dheessan namni barbee yoo bakka itti dheessu qabe dheeffata. Yoo dallaalli furmaata siififin yoo imbaasii furmaata siififin akkam taate eessa dhatta ati ilmoo hiyyeessaati haadha kan keettirraa jijjiiruuf abbaa kan keettirraa jijjiiruuf baate eessa dhattame. Wallahi rabbummaa qofti tumsa nuuf haa tumsu malee wanni ijoolleen keenya ta'aa jirtu keessaafuu ijoolleen keenya shamarran biyya Suudii keessatti ta'aa jirtu waan kitaaba meeqaan barreeffamee lafa kaa'a. Ijoollee meeqa ajjeesan osoo haatii naa galtee haati intalli keenyaa bilbiltee bilbileessi eeggattu. Dakaraa hafte jechuudha. Ta'an makiina dha'e jedhanii arabni waan goote ta'an maali jedhani ta'an maali kana hojii jedhamuun isin sodaachisuuf miti. Lubbuuni gaafa uumamte duutillee lubbuun akkaataa itti duutu qabdi akkaataa rabbi itti fedheen duuti akkaataa namni ilmi namaa kun akkaataa itti du'uun rabbuma keenya nurra kaa'e jechuudha. Rabbi ammoo biyya namaa kana keessa waan hin godhin. Osoo nu maatii keenya dheebannu osoo maatiin nu dheebatu rabbiin karaa nu hambisin. Kanaaf habiiwwachee kiyya ijoollee keenya dhiyeenya biyyaarraa dhufte obsa. Biyyi nama obsa barbaachisa. Akka biyya dhaamasanii miti akka biyyarra dubbatasanii miti. Akka nu filtanii jala seenne suuraa isin asichi gad ergine akkana jirte obboleettiin yookiin firii akkana jira jettanii achi dhadhattanii dhuftasanii miti dubbiin hin jabaata. Wallahi hin jabaata. Jireenyi biyya nama hedduu jabaata. Keessaafuu yeroo ammaa kana durii arabni silkii namatti hin kennitu silkii nama hin qabachiistu. Haa ta'u ammoo raafmata qabdi. Akka amma onni isi akka waa keessaa baasanii raafmata walii rifachuu dhorgee kana miti. Arabni duraan nama rifatti jechuudha. Warri waggaa 11 15 haga dura dhufe hin beektan. Warraas biyya namaa ture jechuudha. Arabni ammaa silkii sarka keettee akkuma silkii sanis hin murti jechuudha. Wallahi hedduu ulfaata. Amma yeroo dhufetti sarratanyaan takka yoo hojjettu mana silkiin qabattu. Silkiin hin qabachiifne nama. Mana miidiyaa ta'ee silkii fayyadamee miidiyaa fayyadamu kanaa miti jechuudha. Haa ta'u ammoo akkuma naannoo lassanittuyyuu akkuma waan godhassanittuyyuu nyaata na dhoowwatanii hin beekan. Dhugaadha jechuudha. Nyaata na dhoowwatiin dalagaan attaabaa isan malee na cinqan malee maatii na dubbisiisu na dhoorgan malee maallaqa kee yeroo naa kennu haa dhaban malee afaanin natti haayyitu malee daraa isi akkasitti natti gajjette hin jiru. Gaafa tokko bichaa na sodaachiste abdii na kutachiiste jechuudha. Wanni amma san jijjiireef gaafa tokko albeen natti hin deemte dhugaa rabbi. Billaatti waa muran kana jechuudha osoo waa hojjetaa jiru albeen nu bira jirti. Anaaf jettee fuutee osoo hin taane eegatatti wayi osoo muraa jiru albeen jirti albee kana na jalaan geette jechuudha. Billaa isa jennuun kana jechuudha. Angaafa san mana sanirraa abdii muradhee obsa fixadhee jalaa gara biraa deeme jechuudha. Kanaaf gaafa lubbuu keessanii dhufte achirra teetanii isin duutaniif hin jiru. Namni abbaa kanaa isiniin jedhu waan hin jirreef yeroo furmaata barbaada. Haga danda'ame ammoo irra obsa. Hanga danda'ame namni wanuma biyyaa dhufee sanillee liqaa meeqa keessa dabartanii akka isin biyyarraa dhuftan. Qotiyyoo isin gurguranii, sangaa isin gurguranii, lafa isin gurguranii, midhaan isin gurguranii isin fidan. Isin liqeeffatanii isin fidan. Kanaaf haga danda'ame obsa. Yoo obsarra taree ammoo lubbuu keessaniif ammoo furmaata fida. Gaafa isin waa taatan ammoo namni abbaa kanaa jedhe isiniin jedhu waan hin jirreef. Kanaaf yeroon furmaata fidadhaa jechuu barbaadeeti malee achi keessa ta'a achi keessa du'aa jechuu kan kooti miti. Garuu haga danda'ame tokko obsaan aannan gorumsaa dhugaa akkuma jedhan san haga danda'ame obsa. Yoo obsarra darbe ammoo wanni achi keessa teessanii dhumtaniif hin jiru habiibochee kiyyaa. Rabbi isin haa teessu ammoo rabbiin isin haa sattaru. Way harkina dhukkube silkii qabadhee haasaa jira. Silkii matanallee walumarra kaanullee dhabne. Ay, ada namni fuula ta'uu silkii asiqu maashaallah tabaaraka rahman.
akkasi rabbi isin haalaaf isiniin jedha rabbi isin haateessu warra nagaan bee nagaan galu rabbi nu haa taasisu hunduma keenya yoo dhukkubsataadha hundi keenya yoo cinqamaadha obsinii as geenne obsaa isinillee bakka geettanii rabbi isin haa tumsu isiniin jedha turtii gaarii warta keessaniyyuu yeroo gaarii qabaadha isinitti haa tolu assalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته ربي سناتي سبك سنجرتنت إن شاء الله